warri amantan. Maatii kee keessaa namni hidhamee maraatee jiru. Mee akka kee agarsiise oh la basi. Benam abbaa kee hidhameera. Alamma nan labsa asii sagalee baasa abbaan ishee lafa jiru hiikamee fiiga. Amen. Jangan iyiti. Amen. Jadi makan. Abrosa shakata. Ina mantap. Nampak ini saya diwakil. Amen. Abang tengok sudah kita irok kebawa itu terus abang tengok kaki macam nugawa. Amen. Mana amen jatuh? Amen. Nama kan aku nama tu jadi. Nama tu nanti dengar. Timti. Jangan ni roti jalan ni. Lawa suka perato nama hadila super pependa. Amma kawan nasi toko sani makasani lo. Nama cuma jenika. Askriya stasi. Askriya stasi nasi lo ya. Waktu amma hidup pada malu di mikir kamada. Mikir kamada. Enggak kabanan tiru bedal dikir akan tahi kamera. Berarti bernon dikir akan tahi kamera. Jika hidup akan tahi kamera. Nanti kau pemata sarah saya ni kamera jadi lupa. Ada sikit nama dia nama. Orang kaya nama. Ati ngoeni. Yang ni segera kanan. Wagah itu kan. Bilis. Belakang. Ihen bek. Nama kanan gamma cubeta. Bek. Lama bekta. Man. Nurati. Ulah kesa. Ini sulit saja. Nama jah. Wakai ulat tu. Dona makatan. Irratti cinta cinta sari namni kulat. Hakka hidami alga purana te manat digale kata hoji sound ma. Inojja kumale untu wantu barakat wanti epiju. Minta fudach makatan. Kana ko bani yero gababatti ajjarani ma lafasani matasani fule furachu je. Kumani santu. Waras saja namusa. Nama fana himanna jira. Himanna. Kori nurraha nani. Jalan-jalan dubbatame irratti an kori warat wade mani. Niti wasila ko warat wade me kundu demerani ana picha mana ciisa jira. Balbal mabanani mushina ciisa uriya mata. Aye. Emangnya jelas, isa kan amen. Acuma anu sini mah, orang datang. Ayo, agar ini kunillah kata tiafoni acuma sang kasani, wani sani masa fani udah balik mana sani surat cuci. Waktu yang lain cina Yuda naruh kasna jadi gitu saya dia kan. Amen jadi terima kasih. Amadan dasar hingga harga kesar rasa, waktu yang gitu selera jera. Jangan tamali waka yo gituna selera jera. Enyuf. Ini mana enyuf? Aska serga sikama. Isa tamma itu pacada tondu mani gitu selera jera. Ini kaya makata zuma telefona nanta zuma dia. Waka yo naga debise. Amen. Waka yo kana ko ay duarti tokko. Sekali. Kau ikut?
Waktu tiga menit kan, buka, nanti berhenti ngofta. Buka, yo. Ani turer itu sana timaniti ukup sanatan agay mali akas video amin akin. Wah sa mo kan mali hono jira di mes wah siya nan kisa jurus wah sa yung manati ada tamhal kan ribagi sa tinadang mas kan nambo wakat nambo. Kanawa kayong karatira asi barre sirlah kayatanin asbaen siri mayu tayaji lagi sa tiwarre milik kita batani dia man hinjar dan barre mana kaya wai abba ko yawa kayo kabe ni hundinu fani ni kabu hori wagga bita wagga raung ni hinama illa nama olitti ejata nama gadi jiragaru malif saywa kayo mali jolum makana ini nama male nargatu karma pa ko almani lewan makote ko yeti abba ko tu lolat pensa jawat re karago tu ya abba ko sababu sa albin aja dewa kayo timuan. Sana managaw galate palu Yesus. Amang pagetik nagante. Amin. Pilih yang mau bilas. Rojak. Engkau betul. Jeda, balbalin at tiba na meron. Yesus lafajru samuna masana dota debro. Yesus haleluya. Habibu. Baik sampai utun arrasin kada dutai gapa kidame na mechibum base kulla sa bae fige. Saati tolba wala karate kulla sa fige makina rugu tando ato. Lechi bolo macam ni bolo kana ana dua gitu de dawi taku to kwabe wage yogaru gitu si galera. Lapsi se dan di base kana rawa ke yoni gitu se ni rajida. Iya gitu na galera jada. Bakan gamma. Amin. Samusa nagahatau. Ay kisa milisa nagahatau. Yesus namni kulla fajrutu bilisaba. Bilisaba. Buat misalnya tujuan eroga babati karena kabak kaleva boleh terjadi lagi. Kalau jaga bahasa Yesus. Kisah nate nate. Eshiroki nate fayedamu lafam mana bewakai yod bisa nete macam ni kul. Amin. Isa ufenni kul. Maltai. Macam ni kul kan lupa tu. Wahai nama tawakai yo nama. Wahai Paulo Silas. Yeroba 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 ye. Illa macam kul kan. Irkamu daf kesa ka bala makana akka suka jero watan depan. Akka tingkata si bana manja. Jadi nama saudara, akka tingkata si ta ini. Akka tingkata si bana mai. Kata itu sai tasa. Otop tiga demi. Otop tiga demi. Intiya demi. Wagga kudan wagga shanib na bana mai de karo se tahu ni. Isne terse tamagano. Inda tingkatan. Wadante midawal adas silkan. Karena kita kan bil-bila harap je. Haleluya. Halo. Insan kuda. Hiwa ke mana hina ke sabab duba saung kasen neba. Sabab pisang go fa Yesus Kristus duba tani besa ke kabani mana seresa mana hina tiga shanim. Mana seresa kan mana hina sana marama be sana musana mana seresa sana ke sana maba yeti da mera la kosi sanju. Macam gulgul nama di bakan nama kumasharin je. O kanisa chalu danda. Namni ba ye hina mangim. Wadri beton, wadri balatan najum. Burdudara warga. Amin. Nantergama la khalaqana namjira ul kasir gansi kam. Isa sini asin nu fe asin fudu yo amang tesita. O kata be ku nama to ko nama le nama tu fata nama di fa nama jala wa ga yo kasnani ul kasir mun sananga. Kalaba Ethiopia tinama kaede batamuna diga. O ma tu tabranya. Why?
mana baru tak tamam berumahan nanu tu baru nusana ala orang yang main partai itu. Jadi ini orang kata tu, rupanya tu, dona dapat sebagai tidak ni asyik boleh. Kamu engkau nama ditabichat. Ini akan sinyal apa? Orang kami akan diingatkan harfan nanti harfan. Lebat tidak lebat. Laju mati laju. Laju tadi mati. Wajib terjatuh. Minna tu bawa jatuh. Untuk mana wakayo akan dikalikan di dalam akan takalaran. Semua kami tiada wakai sampai sampai tu. Ati Yuna ati ayat tiada telan. Amin jadi yang terima kasih. Asini seda. Kalau untuk macam Allah dera jera. Wayar ganti malah tu nanti. Hal kata mana? Akan tersiksa margonu. Asih oleh pun. Sana boleh mana? Asih oleh bah. Undum tu. Rumah tu. Kami federal kerja asih oleh lah. Labang kena. Ini leher yang kadibu. Oleh kau serkan sudah. Abet. Nak tarik jama. Asal semua. Nama karta Ethiopia ada di mana gajah. Dia mak kutani amora. Amerika ni yamame. Kanada ni yamame. Inggris ni yamame. Jerman ni yamame. Saudi ni yamame. Acuma doti sene ra kesa jena. Jadi dah balik sene ra kesa jena. Jadi mana manjila jadi. Cimondo tene bakas amma mumin jamane to rasa jiru jiru chala doka pita mangisti jara gandi chala gaga dasa jaru lana karasi garera kabe lakini kuna mama nusa yesu mama na mashani tumura maje eo watu kasitala kama sisi kama sati kenda makabe Paulo sifi silas gaga hi kaman lakini ganda saide sana abi di base de na ti ba base di cina ya apa makan jarre imba mo cita yesus kas ana kasite watu amma gaga wanda martan garen jira monjo na gaga charchi mulla tawaga yonu kesa gaga charchi ha gaga yonu federal gaga dan uganda da imbe garen sutole leo fulate kaganne wangon gone Kami orang kayu mulai ni saya orang. Entah orang singkin ni. Isalim bukan dah. Gandhi mana ke mana mariati mariate. Ini mana genya. Film mana genya mana mari makanan mariate. Kama seran tu mayot teman nasi kami orang mana ke mana mari mariate. Salam nasi. Acet singkin tu. Amma sakit tu. Namo terbayar di finger. Amma idom kodok kaniyolan tan lo kawalda ko kodan kaniyolan tan wa ka fanna ma daga geza bude daga geti bude ta fanna mi chachi suppi sure saban ni samani betu dugar wa ka fanna yo kan dugar far fanna sani fingal zimmene ni wal tiram mani suppi sure daga geza daga geti wan tan dinchi sani galwe ma taafni kullu garu Wahai wakil fanai dogudda ka, ni dogudda ka beda. Akkam itu orang jantan, sagale wakayo kan nutiu, sagale wakayo kan numat jesu, rajina sittafa kanan nana sittafa lelamnya sittafa wakil fanai daru, amma rumah tidak ada amma, gafa mau rumah wakayo di goftan kesu, feun dikenyo fuda kamne berna, acira peni tashi koto sinatilallabi, bayu si koto sinatilallabi elam. Kotu mata ko kami na kali na dukba mata ko bawo danju mina kotu na adu danju dan mana sih dan bisa dinju sukara suke tres dale tidak biar kadoma gudang disini wanar kamu dari dia kerkaturi wanar kamu dari dia kerkaturi
jedhin akka waaqeffatan qulqulluudhaan akka faarfatanitti nuti hundumtu jireenya yookaan isa du'u kan ofirraa baafne isaan duule uffannaa fuula waaqayyootti waaqeffanna kabanya kanaaf waa'ee waaqeffannaa waa'ee faarfannaa nama baay'ee hin qabu. Isheen faarfattuudha inni faarfataa jirti jechuudha. Baay'ee ta'uu danda'u. Isaan keessa garuu sababii isaan waaqeffataniif sababii isaan Yesuusin kana duukaa bu'aniif maqaan isaanii Phaawulosiif Sillaas namni jedhamu kun qabamanii harka mooticha biyya sanaatiin marramaa yookaan gara mana sirreessaa sanaatti galanii warra wanjala godhan wajjin warra yakka uumaa wajjin akka isaan turan akka isaan hidhaman akka isaan tursiifaman ta'e. Sana booda jarreen kana lachuu qabanii gara mana sirreessaatti gashan gara mana hidhaatti jechuudha qaba hidhan keessaa yoo akkanirra harkaaf miilli isaanii maal ta'e hidhamee jira. Phaawulosiif Sillaas namooti hidhaman garuu jiru jarreen sun garuu harki isaanii miilli isaanii hidhaadha kan jedhu jira hin jiru. Phaawulosiif meenuma sun cina jiruun akka jedhan waaqeffannaa dhugaa waaqeffatta yoo ta'e jedhan ari'atamuun jira jedhi garuu jedhi otoo si ari'atanii hin kufu isaanii siifaata. Ari'ataman qaban hidhan harka isaanii hidhan miila isaanii hidhan iddoo furitti kutataate muka waliin jiruma lama gidduutti harki isaanii hidhame miilli isaanii hidhame qabanii achitti isaan hidhan ta'a akkasiin sochoon akkasiin baanedhani seera isaanii irra kaa'ani akka seera meetonii faares jibuu waan danda'e yookaan diigamu kan hin dandeenye jiraa lala sana booda waa kan akka Phaawulos har'as nuuf haa ka'u maqaa Yesuusiin. Ani jira jedhame gaafa tokko waaqayyo eenyu na argatare saba kumaa ta'uu bajaa keessa naan Isaayyaas ani jira na ergiya tiin akka mee waaqayyo gargaara warra kana booda waan godhu dirijjiitii hojjetan keessatti isa bicha hodhuuf waan ta'e gochuuf hojjechuuf hin akka waaqayyo ofis ergaa dhabdu. Achumatti ulkaa sarkakee ameen jedhi maqaan isa bicha hojjechuuf akka dhaqxanitti sammuu keessa naddeebi addaabtii gootanii itti qabsiisa hin deebi'a gaafachis dhabda. Waaqayyo akka nama ergaa dhaquutti akka waaqayyo hojii dhaquutti haleluuyaa sirnatti haa ta'u. Kanaaf jarreen sun akkasuma harka isaanii miila isaanii hidhanii gashan teessisan sinna siraatiin akkatti taa'u dhiisuu danda'u. Gaafa ta'an Phaawulos akkattas taa'e fakkaata akka yaadutti barreeffamee jiru Sillaas achi taa'e fakkaata fuulaaf fuulatti miilli isaanii hidhaa harki isaanii hidhaa. Kanarra immoo kan darbu nama sirna jiru iddoo barbaadde yoo hidhamtee daani dhugaaf hafuuraa otoo waaqeffattu hidhaan kee hin harcaa'e askaas har'aa booda kiniinii gowwooftuu fudhattuu fayyadamte otoo waaqeffattuu fayyada kanatti dhufe otoo marfee fudhattuu shirooppii fudhattuu otoo hin taane otoo waaqeffattuu fayyada Yesuus iyyani fayyada jedhi maqaan Sinaatiin sitti dubbatu qofatoo hin taane mana kee keessa angala tan qabaatoo jettu galanni kee hidhaa keessa hidhaa kee beekee diileetii godhe taanii walitti dubbatan egaa afaan isaaniidha Phaawulos Sillaas afaan keenya harki keenya hidhaa miilli keenya hidhaa garuu waliin waan tokkotti isaanii kaleessas sababii waaqeffanneef sababii waaqayyoon kabajeef sababii waaqayyoon jiraanneef sababii wangeela dhugaa kana dubbanneef hidhamne harki keenya hidhame miilli keenya hidhame siree keessaa yoo kana gidduutti nu hidhame mana kan sirreessaa kana keessa hidhamtoota baay'ee jira yoo harki isaanii hidhame yoo miilli isaanii hidhame amma namni tokko gadi anatti lolli baay'ata maaf sitti baay'ata beektaa kakuu sirra jira sagalee sirra jira ergaa sirra jira mul'ata sirra jira biyya sana ollaa sana keessa ollaan na jibben jedhi maal beektaa ollaa keessatti dhiibbaa uumaa jirtu. Kanaaf jibban jibbina deebi'aa tolaan godhin ishee asii qaama asii qaama nama walitti naddoonni odeessa akkas godha nama jaalatu si jedhamni maal beektaa cilee kan si dibanii maaliif goote dhiibbaa uumaa hirtatati. Waaqeffachaa harka kana chaarti. Amma si cina jiru kana booda ilaale. Dhiibbaa uumaan jiraadhaa ilaale. Dhiibbaa uumaa jechuun isas nama haadhatari. Kanaaf akkas jedha harki keenya yoo hidha miilli keenya yoo hidha waan hidhamneef hin beekne isarraa fuudhe kanas beekne
Paulo sade silla sagata mila ko tina me male afan ko ramni ko ni me kana mal ko tudande tokko ila wa ka fa tudande nyada lamata ka tudande nyada alkamti wa ka fan alkamti kanan hari ko do ina me ru millo do ina me tru wadritani sanad jabana ka sani hina wad chilani mo ittashuf ma la somtinuti wa gamma kana kana skesa tenne jecha kasi dubbalembe asan kasi azomnembe mana sirresa kana fufata malayla kana fufata mayoto tijabesani jechu sani lafu ittilaf fisan khatena sani dan sani labe jechu sani lafu kana gamana nuti isa wake fanno ben isa kadan no ben ma denare akamti wake fan akamti kadan akamti galatan fan jangan ni gambar apa? Galan tangga bang. Gambar sana kan bang, sudah kapan? Iru lah ya. Ini sudah ni, iru ni. Isan itu macam apa? Gambar sana tidak boleh. Ayah sendiri bang. Asyik kita Paulo serahidang top. Belum mana kan galan serah top aja. Serah harus. Asyik nak kisah yang harga Paulo serah seti. Kita sasaran tuju. Jangan silas rapi surat tutup. Bila sani rakan. Isa Allah curahi kami ngabazam kami uthalani. Yesus ini lucunya kawan imma. Odo sanatti. Inni namoda kuraja alun toda kana ne kamaju. Palpalici sibila nasi poranci cufamen na ciju. Gabasi dan hikam odo sanatti dumati. Inna jimmo. Istoko harga Paulo sibsilla serraida terjai. Mila sani raida terjai. Indo sana matu tajir akka sani pane kambo de karicha kumana me. Erganga basilla bana mera. Mana kerra bana mera. Iya narra bana mera jera. Jera kalasi narra bana mera jera makas. Asal kala tuna narra bana mera jera. Enyurra. Eurra. Dandala kerra bana mera. Minda kerra bana mera. Ochi ke barnota kerra bana mera. Iya narra bana mera jera. Tingila jera. Baay'ee nama ajaa'iba. Walit. Amen. Nama sinchina jirani. Akka jedhani torbeen fugeessa jedhani. Nama ne barbaadu. Nama torbeen fugeessa. Waa'ee kootiif. Raajeffachuun kennaaf. Sababni isaa. Itti dhaga'amaa jira. Akka tiyyatti siifaa ta'u. Mee galateeffadha. Ammas maqaa Yesuusin jedhe. Waatu natti dhaga'amaa jira. Guyyoota muraasa keessatti. Waa'ee kootiif. Waa dhaga'uun kennaaf jedhe. Waa'ee nyuuti. Akkam na gawweetta kan akkamii na gawweetta. Boonaan hin guddatte. Boontuun hin guddatte. Caaltuun hin darbite. Caalaan hin guddatte sirra taate. Ani beeku fakkaate. Kan ishii kanaan dura akkas hin turre. Kan isaa kana dura akkas hin turre. Amma maaltu argate? Akka dingataatti irraa baname. Amma isaaf maaltu ta'e? Fuulli isaa hin jijjiirame. Mana isaa dhaabbiinsaa, fannansaa, aannan dubbiinsaa hunduu jijjiirame. Maaltu argate? Akka dingataatti waa bitame. Akka dingataatti fiisaan rukutame. Akka dingataatti harroon guutame. Akka dingataatti konkolaataan dhufe. Akka dingataatti mana jireenyaa dhufe. Akka dingataatti dibataan dhufe. Dibata warra jaalattaa. Dibanni lafa ol lama kaasamee naani argan argine. Oolaa baasaa nama dubbiin beekne nama baranne dubbii barsiisa. Barnoota caalaa ogummaatti laata dubbii jecha. Sirrataa ta'u maqaa Yesuus. Nama kana dibanaa maqaa Yesuus. Dibanaa maqaa Yesuus. Iyyaan itti mameera jedha. Amma profeesar barate doo fiddeen doo kana dhaabne dubbachuun isuu danda'a. Amma tas baate maqaa Waaqayyoo galateeffatu
dubbachuu dhiisuu danda'a. Isin gale? Hin kufaa kan waaqa. Miknaatum sababni isaa dibati isinirra jira isa isinirra jiru kana danda'ee laafunni barnoota isa biyya lafaan bare malee isa kanaan hin baru. Dhugu dhiisee ta'a. Argeera nama guddaa nama barnoota Eeshi. Argito traafikii tokko akkasuma akka charsi barsiisuuf seeneeti dadhabee kufeecha. Dhaabate dhaabsinitti maali beektu nama guddaa nama barnoota qabu. Amma kanaan ruumii kanaa qabu nama tirmaadha. Mee nama waaqayyoo eebeluu faana kadhannan jedhe barnoota qaba nama guddaa jedhee baay'ee dhaabatee omtu jiru hin dhaabatam namni hin eegu ganaa kanata ganaa lallabalee namni isa eegaara namichi hin dhaabatu maali maal jedhee kas jedhee maali jedhee naan itti har'atumti biti bakka gaafsa nammoo saganticha baqatee deebinu Riyaan keenya tokkotti akkasuma nama biyya fagoo jiranis baay'ee jechaadha aangoo qabu. Isa tokkoof gaafan kennu torbee fuumonatti kennuufi waan ta'eef kan inni godheffatu. Barumsa qaba namichi argitu biyyaan lameen dubbatu baay'ee jiru. Olkaas ergaan sii qaba. Sittin fakkaatu biyyattiin fakkaatu malee ati dibata qabda.